انت لا ديني دلي سنرايا ايه عبدي مرن أنسانو ما يتيتو ما لفو ما خاطو تون جوي رابر جوي متى قيس دونيتي متى قيس كاسني جلا جوي متى قيس تطقري كتن كاسني جلا تو متى قيس دوتي ما جيت مال بيي راب دي لغاقات جوي أنا ربي نقرتك سندررن ناني سندررني انت لتان يو بكا إتيو تاغن اندر رودس إسي نورا دنديسا أكن يجي جرتيبر لا إله إلا الله محمد رسول الله نينكا بغنا خميا نكابدا أيوة نينكا برمضان ما كنا أتشبه أقب نور أقب أنا قاعد تريسان قولي لا ربي نجي الله ولا نجي عايزين قولي كذا كركربا يلا أنت خكلي جالسين قالتني تعرفت ربي نور أقول أنا قويا سلا يسيفي سأنا جوجا سيفي سأنا جوجا ميجو إيه في ديك ما نسينو سينا ماله maal tu kana godhe maal tu kas godhe maal tu naangee rabbi olii galchee ganda keessaa gatteessise amma eegesiin karaa kanaan dhufte formaate dheengadda anaas jo'aatees maawordis waliin nu gaxariite bagan waariite obboleetitiyya guddoodha an yoon itin dogoggora jiraadhe namni na deebisu sii isheetin abdii qaba tokkoffaa ammaasis akkuma atuu jettetti gartee mana tokko galuun keessan dogoggora jette wani jette san dhugaadha garuu immoo nuti mana tokko galutti hin jirru kanaafuu formaatee teenya hedduu takkaan si kabajaa hedduu takkaan si jaaladhaa jaartii obboleessa xiyyaati jaartii saahiba xiyyaati naafi jawaadee jechuun saahibaa miti obboleeyyan jechuun obboleeyyummaan dhaloota qofaa miti obboleeyyummaan tarabbii dirra caala yeroo kana keessatti dhaloota irraa kanaafuu akkuma ammaan dura gartee atuu qoma dhoottee caalaa eegee isiin intaltu tun irraa hafuu taa'uu didde gattaa'uu didde ta biraa gartee ta naamusa qabdu ta kabajaa qabdu ta ilmoo namaa gartee inni kun maal saati intalti waan biraa fittee bar nama kiyya hundi hidduu na murtee bar hufumaate maal ta'a. Dhaggeeffata siifin maan duraan dursee tamaardii deebisaa ammaatiin aan jette kanarratti bakka toomanaa kanarratti kabajaa teessan eeguudha. Siifi jawaadiin kun akka saahiba bira kuttanii obboleeyyummaa wajji jiraachuu jirtanii namni waan biroo isiniin ja'a namni alaa akka manaan beeku siin jedha dhugaadha anammaa mana keessan kana mana maadii jirtu kana keessa hin beeku akkaataa isinti jiraachuu jirtan moo waliin jiraattanii moo gartee bakka namuu adda ciisu jira galu jira waa hin beeka kanaafin jecha kana jaa namni alaa gisee dhufe jarri kun bar wajji jira wajji galu jiranii odooni kaa waliin godhatanii isiniin jedhanii isin dubbatanii namuu taargaa isinii maxxansa ala gabbaatan namni hundi kasi beekuu fi kasi beekne hundi quba sillaatee bar jarri kun kana kaa waliin godhatin akkanuma waliin jiraachuu jiranii isiniin jedhanii ati arranfamnaan naaf jawaadeenis arranfamne jechuudha maqaan dhalaatis arranfame karaa maardii teenyaatiinis maqaan dhalaa ni arranfama isin dhalaan akkana jiraatan keessaafuu amma faa warroota yaman jirtan hundi keessan kanumaa jedhanii nu jibbanii nu tuffatanii jiran maaliif keessaafuu dhalaan harargee nu jedhan ummanni harargee safuun beeytan qaanyiin beeytan nu jedhan laakiin nuti qaanyis ni beeyna safuus ni beeyna qaanyis ni beeyna warra hin beeyneetu safuu fi qaanyis nu laaysisee waa hunda nu haaseessa akkumatti fakkaatetti ilmaan oromoo hundinuu yoo fudhatanis ani aaranatti hin qabdu maaliif nuti waan oromummaaf dhiiga tokko taane lammummaa nama tokkooti akka nama tokkootitti nuti tokko taaneef natti mufiita kanatti hin qabaattu ja'anis ja'u baatanis tokkolleen isaanii hayyaman kana keessaa yaa'ii ittiin jirrees hin jiru harabshatti hin jirrees hin jiru wala arsiirraa kaasii jimmarraa kaasii harargeerraa kaasii warrootan biyya adda addaa tana oromoo wanni ta'e hundinuu warra yaman kana keessa wali gale siirii itti gale malee oromoo miti oromoon as keessa hin jirtu oromoon laaqamtee jirti. Oromoo yaman keessaa fuudhanii qabatee akkanatti abdii muringaa hirmaatisiin qaba bakka yaman tana keessatti jireenya biyya tanaa nama kan akkana wal jibbisiisee dhiiroo namni kun akkana haasitummaa walirra dalagu jira taa'ee wooma jiruu jira malee. Akka harargeen agarre harargeen hordoftoota illeetu harargeen akkana nuun jaa. Kanaafuu caalaa abdii odoo murannaan ta'e siimu yoo harargeen akkas jira walloonis arranfamuun hin oolamtu. Aruusinis arranfamuun hin oolamtu. Wallaggaas arranfamuun hin oolamtu. Jimmaas arranfamuun hin oolamtu. Maaliifin kana jee oromummaa wali qabne. Jibbamaa gartee ilmi namaatis jibbee rabbiinis jibbeetiitu waliin nu laaq. Ganda hattuun hin jiru. Ganda sharmuunni hin jiru. Ganda gartee jallaanis hin jiru. Biyya keessa biyya takka keessa ganda tokko jechuun amma aruusii haa taatu jimmaa haa taatu harargee haa taatu. Namni jallaa dhabe aslannumaa hin jiru. Rabbi jallaa keenyaas nu haa qajeelchu. Akka walii galaatitti oromummaan nu hundinuu tuqamu jirra akka kutaa kudha tokkootitti keessaafuu akka harargee jedhanii quba nu laachuu jiranii rabbi warra harargee kan
karaa gartee jallina kanarraa is rabbi nu haa jijjiiru maqaa harargummaa kanaanu ani mata namarra alseetu harargee jijjiiradheetiin jira Maali? jijjiiradheetiin jira Eessa maaliif jijjiir wallattiin gala dhalaa dhiiraan akkasitti qawwee qabatee ka gootee loltu san anachittiin galaa deerran kiyyaa guututti jiran akkana laa kun. galeetii maaliif jibbitee ana harargee yaa'ii qabdi yaa'iin isaanii hin dhumtu Laa yaa'iin qabdu bar. Inaaf faada oliif hin fuudhine. yaa'ii qabdi yaa'ii isaanii hin dhumtu halkanii guyyaa maqaan harargee naarranfamu manna ani walloodhaa jee walloo uummataa deerran kiyya kachi jiru san yoon galee himadhe warroottan gartee karaa biyya harargee jiru kana dhiiseetuma walloo san himad caalaa dhageessiifin hima odoo gartee oromummaa sin jijjiir oromummaan jijjiirradhaa kaniin hin jenne gandaan jijjiirradhe harargee bakka jaamtu tan tanarraa hin ilmaan warqituutu jijjiirradhe namni imma dandeeyyii akka kiyyaatti qabu Bakka kana waan akka tumaa takkanii qabdanii fakkaattaa isaan Ni qabasiif. Seenyaa isiin jennee tumaa ni qabdanii. ni adeerran kiyyaa jira waan hin dhaqee waan innis dhaquusi waan hin dhaquu tureefis Duba jawaatees fudhattee jigalta. ni gallamaan rakkoo qaba bitti oromiyaadha wahiin biyya birootti galuu deema oromiyaa keessatti hin gala Ati amma fudhatee harargee irraa kaatee tuquu walloo galte. Rakkoon ammaan tana gartee maqaa harargeetiin sirra deemu jiru kun na jalaa hafaa jettee yaaddu. narraa ni hafa naaf tumsan na cina dhaabbatan hay dhiirti dhalaan saanii bar dhiira lafa darbiti qawween dhoyte mee yaman kana keessaa anumata fiidu anumata gartee miidhamtu malee eenyu talolteetis lafa ammaanasi ol kee Amma kun homaa hojii rabbi sii jira. yaaboo hafuura gartee osoo jiru ganaa Kuffiin nama akkaan tokko namni akka silaa danda'u bara furmaate laala akka jaab dhagaa tokko yoo nama lamaan kaasan Ni ulfaatu. qeeyira guddaa san gubbaarraa gad darbinee jira ol fuudhuullee dadhabdu Borostee jira. darbuun takka namatti ulfaattuu jira Kophaa gisee taate. amma nama akkasitti nooji harka qabatee nooji amma siif hin jiraan jedhu furmaate nooji gad darbu ilmaa warqituun ta'e uummanni keenya harargee kun ni laaffataa Karan nama harkaafa. karan nama harkaafa dadhabnee janiiti nama cinaara kan ciisan nin ciisaafa dhofuuraan baafadhaa ittee gizeetti ciifte lolli seenee Amma alhamdulillah ji. Amma alhamdulillah ji. Maal Alhamdulillah. jettee jira? Alhamdulillah, Maal jettee walumaan jira? jahe. Halgadda edaa fi halgadda akkamii bulle? Telefoonmaan wal wareersineetu magaalaa kana keessa jawaabee barbaada hafuura isaa bakka inni bu'e asillee kaamera wayi nu baafteen tatti tun. Har'a numaa kaamera nu as baafteemi. As baaftee bar. Intala guyyaa meeqarra? Meerra guyyaa meeqa Guyyaa jaa? 3 moo 4? Arra guyyaa afuri. Afuri akkasii mire. Guyyaa Amma afran ni kaamera nu as baafteeti mana bakka inni jiru. soomansiisin. Shakkiidhaan dilii ramadaanni keenya soomanni keenya akka nurraan banne. Laal abaluus bakka meeqa kan Ani isaan qaqqabanne. na aarsine. Maaliif inni rakkootan hunda isinnis na aarseetii fi isaatiifis hin naqe? Ifi isaatiifis harkaan taphatanaaf hin naqe. Intalti dhiiga namaa xuuxuu barte. Viidiyoo nama dura barte maal lukkuu dhabdee furmaatee nyaatti jaaniimi. Amma nama nyaachuu ta'a. Ammaan nama nyaachuu ta'a. jaadu bara bituraa gadaa baasa Bara otoo silaa namallee waa gootee namallee nyaatte intalti tun baraan waniin heef intala tana siin jedhu nu beektu. Intala dhiinni dilli sanirraa yaa'ee Abdiin muran. abdii hin muranne ansanumaa jetteetumaa lafumaa kaatu tun Jawweedhaa bar jawwee mataa keessa dhooniiti. Mataa ittiin keessa kaasanii jalla. Jawwee mataa keessa tuttuqanii ittiin kaasanii dhooftu mataa keessa dhoofteetuma ajjeetta malee biyya irraa abdeen lafaa kaati jawween. Ani rabbiin gartee akkas hin dararin naanis hin dararini intala tana yoo bakka haa itti isin gootu ammoo taate ganaan dararuudis isi nurraa dandeessa. Akkana jechuun jirtii bar. laa ilaaha illallah muhammad rasuulallah. niin qaba ganaa kimmiya Ni qabda. ayo niin qaba ramadaan kun achi ba'u Akka nurraa qabu. ani gadi tareessan qaba walilla Rabbi nagayaallaan warra nagayaa isin godhee gizee harkarra baaf. yoo nan tokkillee jala isin galchine Taraftu rabbi nurraa godhu. Ani guyyaa sallaan isiifis aannan joggaa. Siifis aannan joggaa. Mijuu. Fidee kamaan isin ol seena malee maaltu kana godhee maaltu akkas godhee maaltu naangee rabbi olii galchee ganda keessaa gatteessise. Amma ilmaan isaa kana guyyaa afur kana dhabuun isaa kun nu barnaa ajaa'ibsiise. Maaliin qabdee geessee siirii saniin qabdeen geessin? Ajaa'iba na taate immoo. Mee maaliin qabde? Fiidiyoo waraabde takka illee hin jirtu? Akka jijjiiran yeroo ammaas akkana fakkaatutti amma kaan xiqqishoo waa hubadheetti amma eega isin viidiyoo tana gadhiiste tooftaa jijjiirrattee jirti immoo. Tooftaa mi waan feetu jijjiirrattuu nani beekti. Siigalee mas tooftaa jijjiirratteeti viidiyoo tanaa oka waraabde yoon gadhiise gartee naddafeen namni gartee waan hin barbaadu sanarra dhaqqabaadhaa fi
qabdee taa'u jirtiin malee waraabuu dhabdee Si disi. qofaa mi siif obboleessi siitis hojuma jirani. Halaala taa'ee ka isii biraas hin dhufin obboleessinis isiidhaan wal qunnamin. Obbo namni telefoona wal qabu. Namoonni isin jiru. Obboleessi akkasitti as beete baatii ramadaanaa tana dho'ifateeti waan biraarra bakka biraa deddeemu jira mogga deddeemu jira. Yoo inni hordofaa jiraatte. Amma inni kaleessa dhaateteeti guyyaa sadii guyyaa lama jawaatee nu kaamsameetuma caaluma ja'amee dila nuti barbaadu jirru kanaas wareeru jirru kanaas caaluma ja'amee eega inni as bee namoonni naa hafe dhagay namaan naa hafe kan inni addafu jira eegaleetiin jira hujii nama saffayyuu eegaleetiin jira qumaamaa hunda saffayyuu eegaleetiin jira jeenni dhaadate isiin asii ol baafte jawaateen isii akka jiraachuu. Algaddaan barsiimeetiin jira. Ijoolleen sanuu na kadaate malee akka jawaateen qabamee deemu jiraniin anumatti himini malee. Intalti sana chinga kutte. Naannoo san dhuftee jirti jechuun bar fuutee jirti. Gisee caalaan faan bar caalaa faan mana keessan dhufee wallee dhageesse intaltini dhufteeti ganda keessan sana numa maayikii afaan uffatteeti gaddeemtii hiinaan janii telefoona dawwalanii eessa harkatan telefoona keessan kana jeetiin hangam takka hedduu gaafadhe telefoona keessan namarraa furannee gaafannee namarraa furannee ja'anii naa himanii hajjee jeeniituma waan agarreessis jeeni